Guyyaan sabootaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaa baranaa Jijjigaatti kabajama. Guyyaan sabootaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaa guyyaan heerri mootummaa biyyattii itti ragga'e Sadaasni 29 kan baranaa magaalaa Jijjigaatti kabajamaa jedhame. Guyyichis mata duree sabdaneessummaa fi walqixxummaa tokkummaa biyyaalessaaf jedhamuun baranaa yeroo 18ffaaf akka kabajamu manni maree federeeshinii beeksise. Manni maree federeeshinichaa milkaa'ina kabaja guyyichaa fi koreewwan dhaabbii mana marichaaf leenjistoota magaalaa Adaamaatti kennaa jira. Sirni federaalizimii sabdaneessummaa tokkummaa keenya cimsuu kan danda'u biyyi keenya sodaa osoo hin taane miidhagina keenya ta'uun hawaasa hubachiisuu ta'uu qaba jedhan afayyaa'in itti aantuun mana maree federeeshinii Aadde Zaharaa Umdaa. Kabajni guyyichaas jala bultiirraa eegaluun guyyoota maqaa moggaasuun sirnoota gara garaan akka kabajamu heerame. Walgahiin Koree Istiringii Waloo Ministeera Fayyaa taa'amaa jira. Koree Istiringii Waloo Ministeera Fayyaa fi hooggantoonni olaanoo dhaabbilee isaa fi itti waamamnii fi itti gaafatamummaan biiroo fayyaa naannolee bakka argamanitti taa'amaa jira. Murtiiwwan walgahii Koree Istiringii Waloo waltajjii darbeerratti kaa'an dhimmoonni hordoffii fi xiyyeeffannoo barbaadan dhihaataniiru. Kana malees itti fayyadamummaa faayinaansii bara baajataa bara 2015 dabalatee gabaasni raawwii damee fayyaa mariin taasifame. Raawwiin waliigalaa damichaa fooyya'aa ta'us garaagarummaan raawwii naannolee jidduutti mul'achuunsaa hubatamuu odeeffannoo ministeerichaa taa'e. Karoorri guddinaa fi investimentii damee fayyaa yeroo jiddugaleessaa karoorri waggaa 3 fi maddi galii karoorichaa raawwachiisuuf barbaachisu akkasumas karoorri damee fayyaa bara 2016 waltajjicha irratti dhiyaatee mari'atame. Kanneenis tajaajila dhaabbilee tajaajila kennattoota tajaajila wal'aansa biyyattii ilaalchisuun qorannoon Instituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa taasifamees dhiyaate. Marii kanaan keessumaa qulqullina tajaajila fayyaa damee fayyaan kennamuun irratti caalaatti xiyyeeffatamuu akka qabu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee hubachiisan. Yaa'iin fayyaa waggaa waggaan taa'amu kun 25ffaa Onkoloolessa 21 hanga 23 bara 2016tti akka taa'amu heerame. Kooriyaa Kibbaatti kantiibaan magaalaa Choonchun daawwannaa hojiif magaalaa Finfinnee galan. Kooriyaa Kibbaatti kantiibaan magaalaa Choonchun Yuuk Hong Han kabaja waggaa 20ffaa obbolummaa magaalota lamman sababeeffachuun daawwannaa hojiif jiila isaanii waliin magaalaa Finfinnee galan. Kantiibaan Yuuk Hong Han yeroo isaan buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee gahan itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee obbo Janxarar Abbaay simatan. Kantiibichi kabaja obbolummaa waggaa 20ffaa magaalota lammanii cinatti walitti dhufeenya magaalota lammanii cimsuu fi haala dandeessuu irratti kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee waliin akkan mari'atan ta'uu ibsame. Jilli kun hojiiwwan misooma magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman yeroo turtii isaatti kan daawwatu ta'uun himame. Dabalataan magaalonni lamman feestivaala wal jijjiirraa aadaa fi gootota Kooriyaatti duulan waliin turtii kan taasisan ta'uun ragaan waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Har'a addabaabaayii masqalaatti torban tuurizimii addunyaa kabajamaa jira. Guyyaan tuurizimii addunyaa sadarkaa biyyattii yeroo 36ffaaf sadarkaa addunyaatti yeroo 44ffaaf mata duree tuurizimii misooma magariisaaf tuurizimii jechuun kabajama ilaalchisee agarsiisni suuraa har'a addabaabaayii masqalaatti banama. Agarsiisni kun walta'iinsa biiroo aadaatii fi tuurizimii Finfinnee dhaabbata Pirees Itoophiyaan kan qophaa'e yoo ta'u agarsiisichi suuraawwan bakkeewwan gahinsa tuuristiif seenaawwan adda addaa kan of keessatti qabatedha. Agarsiisicha kantiibaan itti aanaa bulchiisa magaalaa Finfinnee obbo Janxarar Abbaay afayaa'iin mana maree Finfinnee Aadde Buzaanee Alqaadiriif hooggantoonni biiroo aadaa aartii fi tuurizimii Dr. Hiruut Kaasa'uun waliin ta'uun banan. Hayyiin kabajamtootaa fi daawwattoota keenyaa amma gara oduu biyya alaarraa argannetti ceena. Deeggartoonni Filisxeem waajjira mootummaa Kaanaadaa qabatan. Falmitoonni mirgoota namoomaa guutummaa Kaanaadaa keessa jiran Gaazaatti waamichi dhukaasa dhaabuu akka taasifamu gaafachuuf waajjiraalee aangawoota mootummaa qabatan. Miseensi paarlaamaa waamicha dhukaasa dhaabsisuu akka dhiyeessaniif dhiibbaa taasisuuf ture. Falmitoonni mirgoota namoomaa kunneen kan waajjiraalee hojjettoota mootummaa to'atan. Waajjiraaleen wiixata qabatan keessaa kan ministeera ittisa Biil Bileer fi kan ministeera muummee itti aanaa
Ministiyaafirlaand keessatti argamu. Mormiin kun kan geggeeffame magaalota biyyattii keessa jiran 12 keessatti waajjiraaleen mootummaa argaman 17 ta'uun gaazexaan Moonitaraal gabaase. Mootummaan Kaanaadaa Gaazaatti waamicha dhukaasa dhaabuu akka taasisuuf akkasumas dhorkaan Gaazaa Istiriippii waggoota 16 ture akka dhaabbatuuf Kaanaadaan michooma Israa'el waliin qabdu akka dhaabduuf gaafachuu jechuun mormitoonni tokko Rooyitersitti himan. Mormitoonni dhaadannoowwan dhumaatiin Gaazaa raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf Filisxeem bilisa haa taatu jechuun gaafatan. Hayyeen kabajamtootaa fi daawwattoota keenyaa oduun qubee haga ammaatti ture kan oduu waliin turte ana Ajaayibee Ahmadii. Qophiileen hafan kan itti fufan ta'uu qophiilee keenya wajjin turtii gaarii.